sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitoota session bara 2016 harka fuune kam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma baramee duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennamee fi dhaamsa galataa wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani tokkicha murteessaati. Amma hangafa oduun isin dhageessisa. Fincilli xumura garbummaa Oromiyaa guutuutti qeerroo fi qarree bilisummaa biyya ofii dheebotan jaarsaaf jaartii beekaaf wallaalaa otoo hin jedhin irree tokkoon diina fuuldura ji'oota 4 kan dhaabbate jiru ta'uun beekamaadha. Bal'ina oduu golee Oromiyaa keessaa nu dhaqqaban Jaal Hariiroo Joorgoo nuuf dhiyeessa. Fincilli xumura gabrummaa lixa Wallaggaa magaalaa Naqqamtee fi Yuunivarsiitii Wallaggaatti dho'ee hanga har'aatti finiineema jira. Guyyaa kaleessaa bitootessa 4 bara 2016 warraaqsi Yuunivarsiitii Wallaggaatti finiinsifamaa ture uummata magaalittiif naannoo ishee dabalatee wayyaanota muddaa kan jiru ta'uu gabaasaan achiin nu dhaqqabe ni addeessa. Guyyaa har'aas fincilli xumura gabrummaa haala ho'aa ta'een magaalaa Naqqamtee fi Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhohuudhaan mootummaa faashistii wayyaanee balaaleffachaa jiru. Dhaadannoowwan OPDO'n maxxantuu nu hoogganuu hin dandeessu humni waraana faashistii wayyaanee kan magaalaa Naqqamtee fi guutummaa uummata keenya irratti bobbaafame biyya nuuf haa gadhiisu, biyyi abbaa qaba, nutis abbaa qabna, abbaan keenya ABO'dha, ABO'n nu haa bulchu, gumaa xinnaaf guddaa keenyaaf itti gaafataman mootummicha gumaa dhiigatu baasa jechuun magaalaa keessa naanna'uun dhaadannoo dhageessisaa oolan. Mootummaa faashistii wayyaaneef jalee taatee kan hojjettuuf OPDO'n rifannaa guddaa keessa seenuun hoomaa waraana ishee uummata nagaa irratti bobbaasuudhaan waraana uummata harka qullaa irratti dhukaasuudhaan uummataa fi barattoota hedduurra miidhaan irra gahaa jira. Daandiin Naqamtee irraa ka'uuf Finfinneetti deemsisu guutummaa guututti naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa Hora Hadiyyaa jedhamu cinaatti cufameera. Fincila kana irratti barattoota rasaasa wayyaaneetiin madaa'an keessaa Yoonaas Qana'aa, Baayyuu Fayisaa, Galaanaa Guutamaa, Magarsaa Tasammaa, Xilaa'uun Ammasaa, Jaalataa Ofga'aa, Kuuchumaa Jiraataa, Tabilee Taammiruu fi kan biroonis keessatti argamu. Isaan kana malees barattoonni 40 ol ta'an jumlaan gara mana hidhaatti geeffamanii dararamaa akka jiran beekameera. Isaan kana keessa Balaayii Fiqaaduu barataa Public Administration waggaa 2ffaa, Lammeessaa Tasammaa Tourism Management waggaa 1ffaa keessatti argamu. Kun kanaan osoo jiru fincilichi akkuma itti fufetti jira. Ammoo sochiin qeerroo humna diinaa akkaan naasisee jiraachuu gabaasaan qeerroo eeree jira. Uummanni Oromoo magaalaa Jimmaa fi baadiyyaa Jimmaa wayyaanee warra dhiiga ilmaan Oromoon harki isaanii faalame wajjin ta'anii hirmii akka hin nyaanne akka of eegan yaamichi hatattamaa darbe. OPDO'n akka saree guddisanii mana baddeeti. Saree guddisanii mana baddee immoo barbaacha hin dhaqan. OPDO'n ilmaan Oromoo gante akka loonitti wayyaaneetiin harkifamuu irratti argamti. Oromoo Jimmaa hirmii nyaachisuuf ayyaana koo na waliin kabajaati dhiiga ilmaan Oromoo irratti koottaatii ana waliin sirbaa jechuu ishee balaaleffachuun sabasaa waliin gara qabsootti akka bobba'u waamichi darbeera. Gochaa wayyaanee kanaan garaan isaanii kan gubate qeerroon Yuunivarsiitii Jimmaa fi magaalaa Jimmaa waraana wayyaanee waliin faccisa eegalaniin barattootiin hedduun miidhamanii hospitaala seenaniiru. Isaan kana keessaa Tolasaa Nagaasaa Law waggaa 5ffaa, Biqilaa Guutaa Statics waggaa 2ffaa, Yoonaas Giidoo Kompitara waggaa 3ffaa, Saamu'eel Kompitara waggaa 3ffaa, Ittaanaa Kennaa Kompitara waggaa 3ffaa mana hiraarsaa diinaatti hiraarfamaa jiru. Walumaa galatti dhiira 14 fi shamarran 3 barattootiin 17 mana hidhaa keessatti harka wayyaaneetiin gidirfamaa jiraachuun mirkanaa'eera. Bifuma wal fakkaatu lixa Wallaggaa Najjoo aanaa magaalaa warra jiru keessatti farreen bilisummaa Oromoo fi walabummaa kan ta'an wayyaanota irratti balaaleffannaa cimaan uummata irraa isaan dhaqqabe. Magaalaa warra jirutti fincila xumura gabrummaa gaggeeffameen magaalittii keessaa namootiin hedduun qabamanii gara mana hidhaatti geeffamanii jiru.
Namootni kunneen abbootii ijoollee waan ta'aniif maatii isaanii irraa darara cimaan akka irra gahaa jiru barameera. Barsiisaa Wannaa Tarreessaa, Barsiisaa Eebbisaa Kooluu, Sanbataa Tamasgeen, Geetahuun Tamasgeen, Qonnaan bulaa Bultii Jaarraa, Qonnaan bulaa Ayyaanaa Xurunaa, Barataa Taammanee Uummataa, Barataa Imaanaa Qananii, Qonnaan bulaa Baacaa Dafaa, Qonnaan bulaa kanneen wayyaaneen ukkaamsamanii jiran keessaayi. Baha Wallaggaa bakkeewwan Leeqaa Dullachaa, Ukkee Bonayyaa, Ukkee Bonayyaa Boshee, Biilloo Boshee fi Gabaa Jimaataattis fincilli xumura gabrummaa akkuma itti fufetti jira. Sabboonaa Oromoo kan ture Nimoonaa Xalahuun diinaan doorsifamuu fi gorfamuun sobaan qeerroolee Oromoo irratti ragaa bahaa jira jedha gabaasaan mana murtii irraa nu dhaqqabe. Guutummaa gabaasa kana jaal tokkicha murteessaan nu dhageessisa. Roobii darbe jechuun bitootessa 2 bara 2016 mana murtii lidataatti beellamaan dhiyaate kan ture Dr. Guutaasaa Jaalataa manni murtii dabaa wayyaanee dhaddacha jeeqe maqaa jedhuun waggaa tokko adabuunsaa beekameera. Dr. Guutaasaan Yuunivarsiitii Jimmaatti Dental Medicine akka qayyabatee eebbifameen fulbaana bara 2014 keessa humnoota tikaan ukkaanfame akka tureen yaadatama. Oduudhuma wal fakkaatuun gaafa guyyaa bitootessa 3 bara 2016 mana murtiitti dhiyaatanii kan turan barattooti Oromoo mormii maaster pilaanii bara 2014tiin hidhamanii Qiliinxoo jiran ragaa faccisaa dhageessisanii jiru. Barataan Nimoonaa yookaan Abbabaa Urgeechaatiif faccisatti kan dhiyaate ofiisaafis himatamaa alaa wabiin kan dhiyaate Moo'iboon Baqqalaa Garbaa haalaan afaan qabachiiseera jedhame. Barataan bara 2014 Yuunivarsiitii Harammayaa irraa boombii dhuka'een wal qabatee hidhaa ture keessa Nimoonaa Caalii ji'oota 9 erga hidhamee booda asitti tortortamoo Nimoonaa yookaan Abbabaa Urgeechaa irratti ragaa baatee ba'uusiif wayya jennan mana hidhaa Maayikalaawwiitii dhaqee isatu boombii darbate jedhee ragaa irratti haa ba'u malee inni ofii isaaf sodaachisame akka jecha kana laatee fi gaaffii qaxxaamuraa Nimoonaa Caaliin mana hidhaa Maayikalaawwiitti dhufee ragaa irratti ba'uu akkamiin beekta kan jedhameef Moo'iboon guyyaa guyyaatti namoonni wajjin Maayikalaawwii turre gara Qiliinxoo waan dhufaniif gaafachaa turre innis akka achi jiru quban qaba. Gaafas manni murtii eessaa dhufte yeroo jedhu garuu Nimoonaan Yuunivarsiitii Harammayaatiin dhufe haa jedhu malee Maayikalaawwiitiin dhufe jechuun deebiseera. Adeemsi dhaadacha ragaa faccisaa kan hin xumuramne yeroo ta'u barattoota hidhaman keessaa Addunyaa Keessoo fi Bilisummaa Daammanaa abukaattoo abbootiin qabeenyaa dhaabaniif akka hin fudhanne didaniiru. Sababni isaas yeroon itti deeggaramuu dandeenyu erga darbee amma wanti nuti gargaaramuu dandeenyu hin jirru jechuun ofiif akka falma godhan dubbataniiru. Barattooti kun Magarsaa Warquu Addunyaa Keessoo, Bilisummaa Daammanaa, Nimoonaa Urgeechaa fi Moo'iboon Baqqalaa Garbaa akka ta'anis beekameera. Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Adaree keessatti mootummaan wayyaanee uummata keenya ajjeeste seeratti dhiyaachuu dhabdee konkolaataa miliyoona 12tti herregamutu caccabee dinagdeen badees kanaa oli jechuun waan kanaaf ammoo uummanni baadiyyaa fi magaalaa mootummaaf bakka buusuu qaba jechuun uummata gaaffiin dararaa jiraachuun ishee saaxilame. Nutuu qabeenyaa keenya waggoota hedduuf saamame kan hin himatin lubbuu nama badeef illee wayita gadda guddaarra jirru kanatti lubbuu nama badeef illee otoo hin gaddiin kaabinootni wayyaanee gatii rasaasa ittiin ilmaan keenya reeban kaffalchiisuuf foolachaa jiru. Uummanni keenya ammoo gama isaatiin kaan haafu gumaa ilmaan keenyaayyuu baasuu qabna jechuun kutatee waliif galeera. Bakka hedduutti dinagdee wayyaanee hongessuuf jecha gibira hin kaffallu jechuun didaa kan jiran ta'uun beekameera. Qeerroon bilisummaa uummanni keenya ejjennoo isaa kana jabeessee itti fufuun wayyaanee gibira dhorkatee humna ishee laamshessuu akka qabu gadi jabeessee dhaama. Kun kanaan osoo jiru godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti waraana hedduu bobbaasuun wayyaaneen uummata dararaa akka jirtu barameera. Gama biraan godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sulultaa fincila taaksii Finfinnee wajjin wal qabate abbootii qabeenyaa konkolaataa mara gara mana hidhaatti guuraa jiraachuunis gabaafameera. Obbo Biraanuu Taakkalaa, Taakkalany Mangistuu, Biraanuu Addunyaa, Salamoon Faayisaa, Xilahun Biraanuu fi namoota biroo 12 dabalatee mana hidhaa Caancootti geeffamuunis ibsameera. Wayyaaneen fincila taaksii Finfinnee kanaan naasuu guddaa keessa seentee kan jirtu yoo ta'u fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa waliin walitti fuula yaaddoo jedhu qabaachuun ishees
ifagalaadha. Godina Wallaggaa aanaa Boojjii Coqorsaa mana barumsaa Giddaa Biqiriitti mormii mudateen barattoonni hedduun rasaasaan rukutamanii barataan Isaayaas Gabayyoo jedhamu immoo akkuma hospitaala Najjoo ga'een lubbuun isaa dabarteetti. Barattoota rukutaman keessaa muraasa isaanii maqaa dha'uuf Eebbaa Caalaa, Fiqiruu Yaadataa, Badhaasaa Fiqaaduu kan jedhaman ta'uun gabaasaa qeerroo bakkichaa mirkaneeffateera. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaalee adda addaa keessatti uummanni gamtaan ka'ee loltoota wayyaanee dura dhaabbataa jira. Wareegamni uummata keenyarras ga'ee jiraachuu himameera. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Iluu keessatti humna agaazii guddaa naannaa sanatti bobbaasuun namoota 40 ta'an ukkaamsuun isaanii dhagahame. Aanaa kana keessatti Charuu Nadhaa kan jedhamu galgala rasaasaan qeedhuma isaatti rukutanii amma du'aa fi jireenya gidduutti hospitaala Tulluu Boolloo irraa Walisootti dabarfamee jira. Charuun kan rukutame bakka dhaloota isaa aanaa Bachoo ganda Awaash Bunee jedhamu keessatti ta'uunis barameera. Dhiyoo kana dargaggoota magaalaa Asgorii irraa qabuuf erga deemanii ummanni yaa'ee waliin nu fixxu malee ilmaan keenya fuutanii hin deemtan jechuun harkaa baasanii waraana ergamtoota wayyaanee magaalaa irraa baasanii ari'atanii akka ture ni yaadatama. Amma humna hedduu itti bobbaasuun sababa kana akka ta'es hubatameera. Kun kanaan osoo jiru qaraqaraan doomsu akkuma jedhamu aanaa Tolee keessatti wayyaaneen waan qabduuf gadhiiftu dhabdee amma immoo guyyaa 10f gandarraa nama 5 poolisiin Oromiyaa fi Agaazii sababa adda addaan socho'uu waan dadhabeef bakka buutanii hojjettu jedhanii leenjisuu irratti akka argaman saaxilameera. Guyyaan qophii tumsa qeerroo bilisummaa kutaa Kanadaa magaalaa Kaalgaariitti hirmaannaa uummataan haala miidhagaa ta'een taasifame. Qophiin tumsa qeerroo bilisummaa kutaa Kanadaa magaalaa Kaalgaarii guraandhala 27 2016 koree qopheessitoota qeerroo Kaalgaariin magaalaa Kaalgaariitti qophaa'ee haala miidhagaa fi seena qabeessa ta'een gaggeeffameera. Qophii kana akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan baname. Itti aansuun faaruun alaabaa Oromoo faarfamee bakka bu'aan qeerroo Kaalgaarii dargaggoo Ifaa Asaanaa uummata Oromoo galma keessatti argamaniin baga nagaan dhuftan jechuun erga simannaan godhamee fi sagantaan duraa duubaan akka itti fufu ibsan. Koreen qopheessitoota tumsa qeerroo Kaalgaarii haala miidhagaa fi nama hawwatuun uffata aadaa Oromoo fi qomee qeerroo uffachuun waltajjiitti ba'uun uummata Oromoof galataa fi kabaja guddaa waliin simannaa hawwaa godhaniiru. Itti aansuun itti gaafatamaan dhimma qeerroo biyyaalessaa obbo Tashoomaa Damee bakka jiru irraa karaa iskaayipiitiin haala hundeeffama qeerroo akeekaa fi kaayyoo qeerroon bilisummaa ijaaramee fi yoom akka ijaarame eessatti akka ijaarame erga ijaarame hanga ammaatti hojii qeerroon bilisummaa biyya abbaa isaanii Oromiyaa weerara diina jalaa bilisa baasuuf qabsoo fincila diddaa gabrummaa diina irratti bara 2014 kaasanii hojjetaa turanii amma immoo bifa haaraan bara 2015 ji'a sadaasaa keessa qabsoo fincila diddaa gabrummaa eegalame yeroo ammaa kana keessatti fincila xumura gabrummaatti jijjiirame hojiilee ji'a afran kana keessatti hojjetanii fi injifannoolee diina irratti galmeessan hirmaattootaaf ibsaniiru. Akkasumas qeerroon biyyaalessaa sadarkaa guutuu addunyaatti erga ijaarame waggaa fi ji'a 2 keessatti hojii ijaarsaa fi babal'isuu sochii qeerroo biyyoota sadaffaa fi biyyoota lammaffaa keessatti deemaa jiru bal'inaan akka itti fufee jiru ibsa bal'aa uummata Oromoo walga'ii kana irratti hirmaataniif ibsa kennaniiru. Koreen qeerroo Kaalgaariis jalqaba qeerroon yeroo hundeeffamu akkamitti akka hundeeffamee fi akkamitti akka ka'ee fi maal irratti hundaa'ee qeerroon dhaabbatee diina biyya abbaa keenyaa keessatti lafa Oromoo irratti waan diinni goote ragaa qabatamaa fi mul'ataa ta'e viidiyoon waan qeerroon waraabee ol ka'e dhiyeessaniiru. Miidhaa fi roorroo uummata keenya irraan diinni dhaqqabsiisaa jiru kana dura dhaabbachuun qeerroon bilisummaa saba isaaf ittisaa fi baabsii inni godhaa turee fi ammas tarkaanfii qeerroon fudhataa jiru viidiyoon uummataaf dhiyaateera. Keessumatti guraandhala 27 bara 2016 uummanni Oromoo kutaa Kanadaa keessa jiru guyyaan inni tumsaa fi tinnisa qeerroo bilisummaaf gochuuf walitti dhufe kun guyyaa seena qabeessaa fi yoomuu yaadatamaa hafudha jedhaniiru. Sababni isaas guraandhala 26 bara 2016 mootummaa wayyaanee bulguun Oromoo fi Oromiyaa humna qawweetiin bulchuuf bulchiinsa naannoo Oromiyaa diiguun ajaja waraanaa jala galchuun uummata Oromoo fi guutummaa Oromiyaa irratti lola labsuun ishee ni yaadatama. Uummanni Oromoo labsii waraana uummata Oromoo irratti godhame kanaaf naasuu fi sodaa tokko malee uummata keenya biyya keessaa diinaan dhumaa ajjeefamaa fi hidhamaa jiru bira dhaabbanna jechuun aantummaa onnee guutuun qeerroo bilisummaa fi uummata Oromoo bira dhaabbachuu fi gargaarsa gochuuf tumsaa fi dirmannaa qabsoo godhuu isaanii galata guddaa qabdu jedhaniiru.
ummanni Oromoo lola waraanaa ilmaan Tigraay wayyaaneen irratti labsame kana gamtaa fi tokkummaan sabni Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiru diina nu weeraruuf lola nurratti labse kana ofirraa qolachuu fi dura dhaabbachuuf qophii ta'uu isaa tokkummaa fi gamtaan mul'isee jira. Ummanni Oromoo yaada walga'ii kana irratti kennataniin nuti sabni Oromoo nagaa barbaanna. Qe'ee fi qabeenya keenya tikfannee biyya abbaa keenya Oromiyaa keessatti nagaa fi tasgabbiin jiraachuu barbaanna. Nuti sabni Oromoo saba qe'ee isaa fi ollaa isaaf nagaa hawwuudha. Ammoo moototiin Habashaa waggoota 130 ol ummata Oromoo qe'ee isaa irratti ajjeesaa hidhaa qabeenya isaa saamaa biyya isaa irraa fudhachuun ummata Oromoo qe'ee dhablee godhanii iyyoomsaa jiru. Mootummaa wayyaanee ilmaan Tigraayin durfamu kun yeroo ammaa Oromiyaa irratti waraana labsee ummata Oromoo dubartii garaa qabdu yookaan dubartii ulfa rasaasaan galaafate ilmoo garaatti lubbuu baasaa haadhaa fi ilmoo rasaasaan bakka tokkotti galaafataa jira. Addunyaa kana irratti waan ilmi namaa hin raawwanne wayyaaneen ummata Oromoo irratti raawwataa jirti. Kun gochaa bineensummaa malee waan dhalli namaa raawwatu miti jechuun balaaleffataniiru. Haawwan waggaa 60 fi maanguddoota waggaa 70 ajjeesaa jirti. Haadhaa fi ilmoo walirratti rasaasaan fixaa jirti. Daa'imman waggaa 4 fi 7 ajjeesaa jirti. Kun ta'e jedhee lola sanyii duguuggaa fi ummata Oromoo lafarraa balleessuuf akka saganteeffattee hojjetaa jirtu gochaan wayyaanee kun ragaadha. Seenaadhaafis kan dagatamu miti. Kanaaf nuti ummanni Oromoo biyya alaa jirru akka saba Oromootti ummata keenya ala jiraniif waamichi goonuu fi dhaamsi lammummaa dabarsinu tokko. Ummatni Oromoo kan biyya alaa jirtan kan dhiigaan Oromoo taatan hundi keessan har'a yeroo ummanni keenya biyya keessaa lolli waraanaa irratti labsame waraanni irratti adeemaa jiru nuti kan biyya alaa jirru ummata keenya dhumaa jiruuf waan dandeenyu gumaachuu qabna. 2. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan lola wayyaaneen ummata Oromoo irratti labsite kana qolachuuf otoolee hin buliin gamtaa fi tokkummaa uumtanii daftanii ummata Oromoo keessaa fi alaan qindeessuun fincila xumura gabrummaa kanaaf akka dirmattanii fi qeerroo bilisummaa waliin hiriiran akka gootanii fi ga'ee fi qooda hogganummaa fi dandeettii keessan akka gumaachitan isiniif dhaamna. 3. Ilmaan Oromoo kan biyya keessa jirtan nagaa fi qabbanaan qe'ee keessan keessa jiraachuu hin dandeenye harka duwwaa diina meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee lola isin irratti rabse kana guutummaan dura dhaabbattanii bilisummaa saba keessanii fi walabummaa biyya keessaniif wareegama ulfaataa baasaa jirtan guddoo waan lammii boonsedha. Kan diina waaroo salphinaa haguuggachiisedha. Kanaaf ammarraa kaaftanii waan qabdan hunda qabattanii kaatanii diina lola isin irratti labse kana akka ofirraa ittistanii fi gootummaa abbootii keenya durii seenaa haaromsitan isiniif dhaamna. 4. Gootota qeerroo bilisummaa, gootota barattoota Oromoo, maanguddootaa fi hawwan Oromoo walumaa gala hawaasni Oromoo biyya keessaa tokkummaan bilisummaa saba keessanii fi walabummaa biyya keessaniif wareegama hanga ammaa baaftan keessatti gamtaa fi tokkummaan waan hojjettaniif diina injifattanii. Tokkummaan saba Oromoo biyya keessaa ummata Oromoo biyya alaafis fakkii gaarii ta'uu qaba jenna. Akkasumas ummanni keenya bakka jiru gamtaa fi tokkummaa saba Oromoo cimsatee diina kana ofirraa kaasuuf bakka jirutti waan dandeenyu akka hojjennu waamicha lammummaa fi Oromummaa isinii goona. 5. Abdii fi gaachana ummata Oromoo waboo. Yeroo ammaa ummanni Oromoo dhumaa jira. Yeroon ati akeekaa fi kaayyoo kaleessa baatee fi irbuu saba keetii itti dhugoomsitu yeroon isaa amma jenna. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waboon bakka jirtu ummata kee dhumaa jiruuf akka dhaqqabduuf jechuun kabajaan isin gaafanna. 6. Ilmaan Oromoo kan humna waraana wayyaanee keessa jirtan humna poolisa Oromiyaa walumaa gala hojjettoota mootummaa kan taatan mootummaa wayyaanee sirna bulchiinsa Oromiyaa diigdee Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jala galchuun ishee ummata Oromoo lafa irraa fixuuf akka ta'e ifadha. Egaa isinoo mootummaa saba keessan ajjeesaa jiru kana waliin jiraattu moo qawwee baattan gara diinaatti galagalchitu? Uummanni Oromoo akka ilmoo isaatti akka qomoo isaatti akka isin saba keessan waliin hiriirtanii diina ummata keessan ajjeesaa jiru kana irraa ajjeeftanii fi gumaa qomoo keessanii baaftan isin irratti abdata. Saba keessan waliin qabsoo fincila xumura gabrummaatti dabalamtanii bilisummaa saba keessanii fi walabummaa biyya keessaniif akka waliin qabsoofnu waamicha keenya jabeessinee isiniif dabarsina. Xumura irratti walgahii kana irratti miseensota waboo
duraanii shamarran waboo nutis qeerrummaa keenyaan qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamne. Qeerrummaa fi qarrummaan humna horiitoo akka qabuu fi waan fedhe godhu akka danda'u ni beekna. Kanaaf qeerroon bilisummaa kolonii fi gabrummaa uummata Oromoo irraa buqqisee bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa akka mirkaneessu abdii guutuu qabna jechuun dhaamsa qeerroo bilisummaaf dabarsaniiru. Guyyaa walgahii kanaa galgala weellistoonni Oromoo kabajamoo fi jaallatamoon kanneen akka Adam Haarun, Elamoo Ali, Callaa Carcar, Amartii Waaree, Saaliyaa Saamii, Habtaamuu Lamuu fi Duulaa Adabaafaa irratti argamuun galgala guutuu uummata warraaqsaaf kakaasaa turan. Sabboontonni Oromoo Koonyaa Albeertaa, Edmonton, Brooksii fi Kalgaarii baay'inaan tumsa qeerroo bilisummaa kana irratti argamuun tumsa dinagdee guddaa qeerroo bilisummaaf gumaachaniiru. Tumsi kunis gara fuula duraatti jabaatee akka itti fufuu qabus dhaamaniiru. Walga'iin dhaamsa qabsoo fi jabina uummata Oromoo waliif dhaamee fi dhaamsa jajjabinaa qeerroo bilisummaa bira haa dhaabbannu jedhu walitti dhaammachuun xumurameera. Gabaasaa kana agabaastota qeerroo bilisummaa bakkichaatu qindeessee nuuf dhaame. Jaallan ni galateeffanna. Buusii guyyaa kana bu'e ilaalchisee oduu booda dhaamsa galataa qabna. Jaal biiftuun nuuf dhiyeessiti. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Baddallee mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti barattoonni fincila xumura gabrummaa finiinsaa oolaniiru. Dhaadannoowwan hedduun barattootaan magaalicha keessaa gaggeeffamaa ooleera. Humni waraana wayyaanee barattoota harka qullaa irratti dhukaasa banuun gabaafamee jira. Daandiiwwan konkolaataas magaalicha keessatti bakka hedduutti uummataan cufameera. Godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee ganda Duukaa Doollootti qabeenya alagaa kan wayyaaneen hoteela Vacation Club jedhamu humna hin beekamneen gubatee barbadeeffameera. Kanatti dabaluun waajjiraaleen garaagaraa aanaa kana keessatti galgala kana gubatee akka jiru gabaasni nu dhaqqabeera. Waraanni guddaan godina Arsii kana keessatti buufatee akka jirus ni beekama. Dhaamsa galataa qophiin sanbata xinnaa darbe kana Kaalgaariif Torontootti godhanne milkiin xumurachuu qofa otoo hin taane hoomaan namaa qophicha irratti argamee hedduu kan gammachiise ture. Kaalgaarii qofatti nama 500 oltu bahe, Torontoottis akkasuma nama hedduutu bahe. Qophichis akeeka isaa akkaataa quubsaa ta'een galma gaheera. Maallaqni qabsoo qeerroo of dura furgaasu gaariin irraa argameera. Kaalgaariin doolaara Kaanaadaa 20,000 harkatti yookaan inkaash nuuf kennaniiru. Doolaara 5,000 waadaa nuu galanii jiru. Torontoonis doolaara 15,000 qeerroof gumaachan. Kana malees doolaara Ameerikaa 2,950 jaarmiyaa dagalee qeerroo irraa gumaachi galee jira. Doolaara Ameerikaa 1,350 ammoo Concerned Oromo by Area irraa waan galee jiruuf jaarmiyaan qeerroo bilisummaa galata guddaa isiniif galchaa qabsoo itti aanuuf of qopheessinee fincila xumura gabrummaa bakkaan akka geenyu imaanaa dabalataa walitti dhaammatna. Bifuma wal fakkaatuun gurmuun kaayyoo dubartoota Oromoo Melbourne qeerroo bilisummaa Oromoo gargaaruuf murteeffatan. Guraandhala 24 bara 2016 gurmuun kaayyoo dubartoota Oromoo yookaan kaayyoo Oromoo Human Group haala fincila xumura gabrummaa yeroo ammaa Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee marii bal'aa taasisan. Marii taasisaniin fincilli xumura gabrummaa hoggansa qeerroo bilisummaan gaggeeffamaa jiru dinqisiifachuun yakka mootummaa wayyaanee humna agaaziin qeerroo Oromoo harka qullaa karaa nagaa mirgaa gaafatan irratti rasaasa roobsee lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaalii galaafataa jiru cimsanii balaaleffataniiru. Gurmuun kaayyoo dubartoota Oromoo Melbourne hawwan Oromoo Oromiyaa keessa jiran qeerroo waliin ta'uun ofii wareegamanii ijoollee isaanii lubbuu baraaruuf of kennan argaaf dhagaa yeroo jirru kanatti nuti biyya nagaa teenye geenurraa eegamu baachuu dhabuun har'a amileef hin tolu. Boru gaafatamummaan seenaa jiraachuu wal hubachiisuun battalumatti maallaqa walitti qabanii karaa bakka buutuu gurmuu tumsa qeerroo bilisummaa Austraaliyaa qeerroo bilisummaaf erganiiru. Fuula durattis kana caalaa qeerroo gargaaruuf waadaa galaniiru. Qeerroon bilisummaa Oromoos maallaqni qeerroo bilisummaa tumsuuf walitti qabame kallattiin hoggansa qeerroo bilisummaa ga'uusaa beeksisuun gurmuun kaayyoo dubartoota Oromoo Melbourne hojii fakkeenyummaa ittiin boontan hojjettaniittu jechuun faarseera. Kanuma waliin hawwan Oromoo baatii amajjii 2016 tumsa qeerroof kan oolu gargaarsa walitti qabanii kallattiin
qeerroof erguu isaanii yaadachiisuun hawwan Oromoo Meelboorn hamlee nutti horsanii abdii nuuf ta'aa jirtu. Galatni keessan bilisummaan baha jenna. Qeerroo bilisummaa Oromiyaa irraa. Maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphinaa irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphinaa dhiiga Oromootiin harkisaa faalamee jirachuun danda'u diinni naan firoome booreen garaa kootti gadoon gaafa gaafa dhiigni saba kootti yoom lola'ee hafa olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti Boorana Gujii wal horraanii diddaarorroo darandaranii Arsii Harargee Baaleerraanii diddaarorroo darandaranii Shawaa Karrayyuu Amboorraanii diddaarorroo darandaranii Wallagga Jimmaa Ilurraanii diddaarorroo darandaranii barattoonni koo fincilanii diddaarorroo darandaranii ilmaan Oromoo tokko ta'anii diddaarorroo darandaranii Burraayyurraa darandaranii Sololtarraa roorroo didanii Sabbaatarraa darandaranii Afoo gubbaa qabsuuf ka'anii Gullalleerraa darandaranii Galaanirraa roorroo didanii Jalduu irraa darandaranii Uliisorraa qabsuuf ka'anii Waliisorraa darandaranii Naqamteerraa roorroo didanii Dambidollorraa darandaranii Odolarraa qabsuuf ka'anii Afran Qalloon darandaranii Barattoonni roorroo didanii Bushoofturraa darandaranii Adaamarraa qabsuuf ka'anii Qeerroon biyyaa darandaranii Ijoolleen biyyaa roorroo didanii Hanqeen biyyaa darandaranii Ilmaan biyyaa qabsuuf ka'anii Shaashamannirraa darandaranii Roobee irraa qabsuuf ka'anii Galloomanarraa darandaranii Sikkoo Mandoon roorroo didanii Ciroo irraa darandaranii Dirree Dawaa qabsuuf ka'anii Boolee irraa darandaranii maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee haadha Oromoo tadeessu hayyuu gootaa gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata haadha Oromoo tadeessu hayyuu gootaa gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata kaaba kamaraa jabeessaa tokkumaa daranaa facaatu qaanqeen bilisummaa dursa sittin jira har'a sirran jira yoomillee maquu daandii dhugaatira yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti Keniyaa Sudaan Jibuutirraanii diddaarorroo darandaranii Saawuz Afrikaa Ijiptirraanii diddaarorroo darandaranii Ameerikaa Kanaadarraanii diddaarorroo darandaranii
Australia Awoparani Didaroro Darandarani Saudi Arabia Asiarani Didaroro Darandarani Ilman Oromo bakka jirani Didaroro Darandarani London irraa darandarani Oslo irraa gorro didani Toronto irraa darandarani Yaman irraa kafofkaani Dubai irraa darandarani Minnesota gorro didani Berlin irraa darandarani Melbourne irraa kafofkaani New York irraa darandarani Jeddah irraa gorro didani DC irraa darandarani Atlanta irraa kafofkaani Egaa sagantaa keenya kan guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurra waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u jecha qophii biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.